warahmatullahi ta'ala barakaatu. Obboleewwan kiyya kanneen waan isiniin galle jira waa'ee yuutuubii irratti. Warri yuutuubii keenya sabskiraabii nuuf godhaa jennu kun maallaqa achirraa argatuu qofaafiyyuu waan namni sabskiraabii naaf godhaa jedhu isinitti fakkaata. Garuu namootni akkasitti yaaddanii isinumaafuu barnoota ta'a jechuudha. Barnoota isiniif ta'a waan kana ordofaatii ilaalaa. Namni tokko yuutuubii irraa sabskiraabii hedduu qabaatee viyuu namootni isaaf ilaalan baay'ee tokko hedduu taanaanii dhiifama saalentiin godha. Namoonni hedduun isaaf sabskiraabii godhanii jiru taanaanii bifa gabaabaa ta'een karaa salphaa ta'een birrii silaa riyaala isin gaafatu doolaara isin gaafatu sabskiraabii viyuu keessan sanarraa itti kafaltanii waan barbaadan viidiyoo barbaadan idiit gochuudhaaf kan bifa bareedaa ta'een qulqullina ta'een gochuu dandeessan. Akkasuma laayivii waraabuudhaafis kan silaa maallaqa isin gaafatee waatarmaarkii irraa haqu viyuu hedduu sabskiraabii irraa qabdan sana kafaltanii waatarmaarkii irraa haqxanii waraabuu dandeessan. Karaa gabaabaa ta'een wanni irraa isin agarsiisu goostireem kana irraa isin agarsiisu. Goostireem kana maali amma kun laayivii guyyaatti si'a 20 waraabuu si'a 20 akkasuma sa'a 4 hedduu waraabuudhaaf jechuudha. Kan namni wanni tokko yoo jechuudha maali miidiyaan kamuu aappii kana fayyadaman miidiyaan kamiyyuu aappii kana fayyadamanii warri TVs warri OMN eenyuyyuu aappilikeeshinii kana fayyadamanii akkamitti waatarmaarkii irraa haquu danda'an jarri waan sabskiraabii hedduu qabanis yookaan immoo waan dhaabbatni isaanii bitatanuu fi dhaabbata isaarraa waan bitatanuu fi waggaatti cufuu danda'u kaffaluu danda'u. Namni immoo kana gochuu hin dandeenye birrii dhuunfaa ofii kaffalee ittiin irraa haqee laayivii dabarsuu danda'a jechuudha. Tole mee bakka kanatti yogguu cuqaasnu waan nu gaafatu jira. Isin agarsiisa. Kunoo irraa haquudhaaf waatarmaarkii irraa haquudhaaf sa'aatii dheeraa waraabuudhaaf an biyya Saawudii waan hin jiruu fi riyaala Saawud Arabiyaa 33 fi meeqa na gaafata saantima 99 na gaafatu jira. Ani immoo waan kanatti gochuudhaaf bakka kana nin cuqaasaa kaffaluudhaaf jecha bakka na hoggan cuqaasu akkaataa isaan gaafata. Moobaayilii wanta sabskiraabii fi akkaawuntii an fedhu an qaburraa ittiin galchaa san booda lakkoofsa iccitii ittiin galchaa isaan irraa muratanii waatarmaarkii irraa haqanii maallaqa kaffaluu waatarmaarkii irraa haqanii sa'a dheeraa sana waraabuu danda'an. Ani immoo waan sana hin qabnee fi sabskiraabii kan koo kenneefi jechuudha. Kunoo bakka sabskiraabii jettu kana irratti cuqaasee viyuudhaa fi sabskiraabii kiyya sanarraa jechuudha waan hin kennuu fi fudhatan amma barbaadan amma qiimaa riyaala 33 sanarraa fudhatanii san booda kunoo dhiifama sabskiraabii irratti okee jedhani san booda kallattumaan achirraa fudhatanii maallaaf laatu waatarmaarkii sana irraa haquu danda'anii. Kana qofa miti ilaa kun amma iddoo kana gargaartanii ani waa biraatti hin galchine kan sabskiraabiriin iyyuu itti galche liinkii yookaan immoo jechuudha maqaa yuutuubii kiyyaa jechuudha. Isa kana irraa fudhatanii qiimaa riyaala 33 baasuu irraa fudhatanii waatarmaarkii irraa haqanii viidiyoo akkan si'a 20 guyyaatti laayivii dabarsuu sa'a 4 walitti dhaabee dabarsuu karaa gabaabaa naaf kennuu danda'anii. Isa kanaaf waa kana qofa miti viidiyoo bareedaa ta'ellee idiit gootanii akkasii gartee jechuudha. Osoo bilbila harkaa qabattanii osoo kompiitara hin taane bilbila harkaa qabattanii fayyadamuu dandeessanii. Kanaafuu sabskiraabii maallaqa qofaadhaaf jettanii hin gowwoominaati. Sabskiraabiis namaaf godhaa. Ofiifillee warrootni showuu garaagaraa hojjetuu barbaaddanuu yuutuubiin isin barbaachisa. Akka kan hubattanuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuhu.